obboleessa qabaadhe wallahi Muniraan noo dhageeffadhu silaan arra obboleessa takku qabaadhe miidiyaa kanarratti namni hundi khaqee hundi khadhaluu deemu hundi khasarii godhatu deemu hundi khageemi taphatu hundi khawaa hundi qabatu hundi maakuma bar as deemu maakii achi deemu maakii rakkadhee bar isaan jidduutti andi wandimma binoora izaaree akkana irratti godhatan miidiyaa kanatti hundi keessan jechuudha angaruu firraan isin dhorka amma booda wallahi firraan isin dhorka. Alani media rate sen alani lagi fadu indalalen akka duran hazo itutti hazai najaka wanin jetu bar politika na wanin dubbatu khay onfatu maaki fayyadamu qabani tattagoch na amana saaj jireewni dhiisan na amana nin dhiisa yoo kana dhuftan jechu tole TikTok narra gubu mana isa TikTok gubna yoo jan TikTok de narra gubu jechuun bara akka nama najeesanitti furadhaa bar Munira hay maali akkana nama jibbuun isaan tuna jibbamoo ana isaan jibba ajenda kana wal qabsiisuun maali barbaachisi jamar isii hin beeku follow walitti hin qabnu nama follow walitti hin qabneef nama hin beene je TikTok guyyaa kiyya hin jijjiirwan arras borus hin jijjiiru guyyaa والله لازم نجي جرجويا إن شاء الله خدوه أجل جيم وما هو أنت بدو يوبر باجسات يقولي سن تايت نكستي نينج أفراني سنين جبر هاي جيمي تكون جيمي تبتا جيمي لا جيم بدو مايكي سنين جن يعني منير أنا دي سنين فترة إلين كنينا في إسيبر إن شاء الله بيجو قرون أبدا أنا دنتا كسين كبان أنا جست فتاة زناب جيمي خنا تبى شو دي ماله بولا لك أبدا منامني متني سأدا الكوليجنا يون إفرا دربنا من ماجرات واني سنيجالي إفرا دربيجة شو yoo akkasii isin fakkaate illee hay tole rooroon baay'ee barabo jara keenya Oromootiya waltu tokkonis gaarii miti guddaan guddatti beekee xiqqaan xiqqatti beekee obbolummaa rabbiin jidduu jira wal kabajuun bifa tasgabbiitiin wal dhaggeeffachuun gaariidha. وهم حاسوني في تنجزهم دلولو قد أولونيس غاري متي إلامي فيلمنا ما يو المريتي وان تقولي بغلا وان صوتا وليغلو دندنيور ميديا ربني شوركا خايا نولو ميچوتني يو تنغوتو وان غيفا ماجرو نموتو كبقبنا ميديا كان رتججو سنو مرد ابنه ما جيمي تنتناتني جدور فتيجو تنافو جيمي تدرك أبتة فاجرو تيجا جن دوغا فاجرو يعني اللي نكو بانكبا هاتا هو ملي الرمايكين ساجر جيري جت مايكين يوتنا نتيم تطرتي يدوتيني نرام فدي جت جورا نرام فدي جت مسنو يتغويا تكوكوفا مجان تكونت تهمه isi mitina mabirana time sanu ma khot tuje khani yamin dufnete wiya san qofan dagete sandura folos waletin qabnu isi simbe khu yete isin tanafu beite beega oso beitu himbe khu jetus beitus beegu batu sarabbi bisi to gafata to rakko biran qabtu yo khawal dagenyu tati tanafu maikinis oromoda faya jurutis oromoda no hundunu oromoda oromo maiki da yo khanu fetes dufte kanitif tamaiki khanite faya juru fete daite kanitif tuni dirqama namni khishana ma khisa sene namar ramfuru ida gamami tanafu jara khenya wal mitiyon tuni duga rabbi dubbachuf maikin namanu tigarte nurati kati hinnija olonis gari miti akhi gorsu kamne ilmonura daimati nama gorsu nurra khudatu ilma nama tokko gide unde tidunetuma tidolletuma garatti ariya olun ya akhi wanni kana kun jibba dhiyeeseti jaalala fageessa wanni kana to wal hammeesunis gari miti faya jiru obboleetiteeti akaste ati hararge yo si khannu bates war rabbi si ko den dabdu oromo kuta ko takabutun si jaalati hararge duma tokko male hunda dage fa do namni nan sanama yamade tunama yamane bar nuti nama just asirratti eenyi koot nabra dhuftamo isii bira dhufte namni nu lameenu tokko bar nuti islaama dhageeffatu waan tokko as biratti islaanuti maallaqa barbaanneetiif geemii kan taphachuu barbaanne akka isaan soddaa waliin deemanii amaara waliin taphatanitti amaara waliin taphanne shaqqalanna bar nuti yoo shaqqalachuu ta'e namni waliin taphatee geema kam namni dur oromoo waliin taphatee beekti nu malee eenyu waliin taphatee beek namni gama goruun qabu isa ana bira goramoo isa bira goroo adda wallaalee jidduu keenyatti taa'aa jira namni jechuu geemiin geemii faniidha kun hai namni oromoo waliin taphatee jirame hinjiru bar nuti just fataadhaaf taphatu jira garuu erga akkanatti arrabninis dhufee maanis dhufee
ani sa'aa jijjiireen jiraaf kuni kabajaadha silaa beekte sa'aa jijjiireef sa'aa 5tti haa taphattu guyyaa jijjiirreetti guyyaa daqiiqaa 30 taphatti miti daqiiqaa 30 guyyaan guutuu maaliif barbaachise daqiiqaa 30 taphatti bar daqiiqaa 30 hin guutu jechuun geemiin sun geemii ammas ana qofa arkite geemii namni 5 nama hedduu geemii taphatu jira bar nama hedduu ammas geemii qaba miti ana qofa arkite isiin bakka namni kun jalaa callisuu jammataa gubbaa nama boon bireedaa miti akka ati dubbachuu dandeessu anis dubbachuun hin danda'a akka isin dubbachuu dandeessanii hin dubbanna nutis garuu nama hundaaf deebiin kan nu jennee callisna malee sodaa isinitti fakkaatiin an takka nama sodaadhu kabaju malee kabajaa namaa qaba malee wallahi jireenya kee ilma namaa takkitti isi inshallah takkitti isin sodaadhuan kabaja garuu kabajaan yoo daangaa dabartee moo hin fokkoti waan ajandaa hin taane ajandaa godhatu na cabsuu fi jechuun maal jechuun geemii daqiiqaa 30 namni na cabsuu deema jee akkami viidiyoo waraabara mee maayikii oh my goodness mee viidiyoo kana na jalaa kaasuu diddeetti na bilbiltee keessan na jalaa kaasuu diddee jetti mee dhaabbadootti tasgabbaa'ee isi dhageeffadhu na jalaa kaasuu diddee amma ati sa'aa qayyartee fi sa'aa bilbila haa isi jalaa kaasuu diddee silkii nama 150 bilbila eenyutti hin beekee eenyu kaasa kun na jalaa kaasuu diddee jaanii himatu hin qabdu osoo duraan walii bilbilee jiraate isii jalaa kaasuu diddee silkii isii beekee silkii tiyya hin beektu jettee fudhachuu danda'u qabdi malee waan daleedii beekti na jalaan kaasne ittee miidiyaa teessee haasa'u jechuudha. Abbaan fedhe waan fedhe haasa'u abbaan fedhes waan fedhe haaja'u garuu geemii guyyaa hin jijjiirru isinii ta'a. Family malita guyyaa hin jijjiirru family yaada kanadha sa'a jijjiirre guyyaa guutuu namni geemii guyyaa guutuu taphachuun deemtu sa'a guutuu taphachuun deemtu sa'a jijjiirre kunu kabaja malee sa'a isin taphattu irratti geemii seenee taphachuun hin danda'anis wanti nagootus wanti walgoonus hin jiru yoo na arrabsuu taate malee arrabni duris arrabsame waan hin dur jaame caala hin jaamu si jammar harargee yoon tuffadhe egaa bar harargee yoo kanin tuffadhu taate akka yaada keessanitti harargee tuffatti waan harargee ta'eef jetteemi yoo hanin harargee tuffadhu ta'e guyyaa akkan jijjiiru narraa eeggachuun sirra hin jiraatu ture sa'a akkan siif jijjiiru narraa eeggachuun sirra hin jiraatu ture erga na jibbitan takiin hin feeruun isiin keessaa bahuu qabdi erga jettaniif narraa waa eeggachuun qabdani bar maa narraa eeggattan duba guyyaa fi sa'a an diina keessa yoon ta'e diina teenya nu cabsuu deemte erga jettaniifu guyyaa sa'aas narraa eeggachuun qabdani bar akka diina na laalu qabdani bakka. علق أنا قرو وهي يا ربي خليني كم متانسة هاي بقى رمتي last word أنا كدينا كي سني من دينتي سني أكستي إسين عرّا برسلا ياد دنجتشو أنا سأتشو حرر قوم خيسان بيبر حرر قوم خيسان بيبر خاكنا نرى دولتني جانا ما قل جانا عرب ستني أكس نقوتني إسي برا أنا قلبتني إسي نقول باقولي نعرب سنجتشو guyyaa geemii wardaan taphatteellee geemii wardaa hafte osoo wardaan na arrabsi wallahi jechuudha wardaan osoo waan takka naan hin jeen isaanummaan jechuudha anuma arrabsu waan barbaadaniif geemii wardarra hafte jaanii arna arrabsan gaafsanis jalaan callise gargaarsa dheengaddarra hafte jaan na arrabsan jalaan callise gargaarsa gaafan gargaarsa immoo gargaarsa isiin gargaaruu qabdu mubaaraktu gargaaruu qaba dhalaan nun bulchitu hattuudha jaanii na arrabsan haaya jee akkam haa ta'u ara oromoo dhagaame dubbumatan hundi keessanuu dhagaame maal haa ta'u mee anamma badduun yeroo yaa rabbi mee matakka akka oromoo siif himume waan mee na dhagaye maayikii mee fedhii isaanii gaafadhu mee maal feetan akkam akka isinii ta'uu feetanii jiimme fedhii isaanii gaafadhu mee fedhii isaanii sirriitti hojjettaati fedhiin isaanii maal ture gaafadhu dhaggeeffadhu fedhii egaa ilma namaa tokko bare maaliif akkasi xamadan maaliif Munira wanta kastimu ani yoomillee ta'u fedhii gaafadhee nama namaa hojjetu maali kiraa manaa narraa qabanin kan fedhii isaanii gaafadhee fedhii isaanii hojjedhuuf hundee ara haa munira ajaa'iba qabda akkam duba kam goona ay duba mee kam goona rakkanne banne rakkanne yani ni yisiisa isin jidduu rakkanne bannuti isaan ayyani ani immoo ni yisiisa taa'ee akkamatti jechuudha kalas ndaam amma geemi video post ngolen ngone ture tiktoki kana guba gafsa walitti gabbana jechu tiktoki hingumna isin guyya san geemi intabatu tiktoki gubata ittanimi okay guys gawa tiktoki ya gubate
Ani Oromootiin dubbii tana isa nama biratti miti jechuudha. Wallaahi laazim. Maaki. Way qiyaamumaatti yaa obboleeyyan kiyyee. Mee amma safuu miti tun obboleeyyan kiyyaa. Salaam alaikum. Sa'aan hin jijjiira jeeba dhaabbachuu danda'u qaba. Waalaikum salaam. Guyyaa jijjiiruu qabdi. Geemii gaayis duraa fi bara. Amma dhaggeeffadhu big famous yoo taate geemii taphatte amma namoota hedduu kumaatamaan 100 meeqaan lakkaa'attee yoo taphattu taate dhugaa namni gama garuu qabu yoo irra qabatee hin dabbara nama hundaa beekas waan ta'eef irraa dhaabbatta jechuudha. Sini galee amma geemii 5-6 taphatamu jira. Halkan takkatti wallaahi saftii an naman hin beene faa geemii beellamaa taphatuun arkendee geemii beellamaa maali namni akka geemii beellamaa taphatu jee dur hin jiru namni 4-5 geemii beellamaa halkan takka taphatu jira. Xiyya maaliif nama ajabsiisanuu ibsaa waliin taphadha bar. Ibsaa waliin taphadha bar kuni bar geemii jaalaati bar. Diinaa miti bar mucaa ilma Oromooti bar anis ilma intala Oromoo innis ilma Oromoo isa waliin taphadha bar. Kun geemii namni hundi ajaa'ibee itti qoofaltanii zanaafataa itti jettani malee kun kanama itti arrabsanii takkiin wanni itti jaani miti. Silaa geema fedhii wanti keenyaaf jiranii nama biraa waliin taphachuu hin danda'a bar geemii. Hai. Dhufanii kabajaan na dubbisu osoo danda'anii arrabni hin barbaachisu. Sa'a jijjiirana guyyaa jijjiiruu qabdi sa'aan jijjiirtu yoo guyyaan jijjiirre tiktookii siif gumnaa. Amma sa'a jirtee mi maayikii? Xeewwatti haddara ta'uuti laata tiktookii kanarratti. Amma sa'a jirtee mi dubbadhu mee dubbadhuti sa'a jirtee mi? Dhiisi sa'a jirtee mi ma? Waan fi. Amma sa'a jijjiiree bar nuun taanee sa'aan guyyaa jijjiiruu qabdi dabar. Ani bar kan hin jiru namni fooloo nan goone namni fooloo walirraa hin qabne tokko kasaa'iba walitti hin ta'in kan waliin dubbisne tokko hojii akkamittiin guyyaa jijjiiraan. Hai. Waan takka namni. Okay sa'a jirtee miti. Khalas okay eega sa'a jirtee. Eega sa'a jirtee mee dubbiin tun haa dhaabbattu yaa maayikiiti jamee keeyyatti Oromoon mee dubbiin tun haa dhaabbattuuti. Dubbii tana kan qabbaneessina dubbiin tun ilaala keessachi dheeratte amma wanti xiqqoo taatee kaateemi keessachi dheerattee bakka biraa nu geessitiiti. Dubbii eega jirtee mee dubbii tana sumarra yoo dhaabnee bishaan itti na'inee faayaa jiruutis yaamne. Dantaalee sanaan sanan dhibu. Mee ijoollee ilaala nama dhagayeeti. Faayaa jiruutis yeroo godhaa haa dhuftu. Lakkoofsi tokko Haa dhuftu ijoolleen tun. Gaamalee guyyuu jijjiirin. Faaya jiru naman tokko jalaa gabbaa. Bari isii caala bar deeggartoota isii garee isii caala warri gastii gubbaa taa'ee dubbatu bar. Deeggartuu waan isin lamaan wal taanaan deeggartoonni si waan takka waan fidan hin qaban. Wahuma takka waan fidan hin qaban deeggarsi. Rakkoon hin jiru. Sababa si barbaadanii bar faaya jiruutii fi miti. Faaya jiruutii fi miti sababa si barbaadanii atis ni beekta waan itti harkaas qabanii dhiisi. Wanta kafaami way faamtaami. CVC wal fidin kalas eega arabni dullu kunurra geekkeessa. Faaya jiruuti sun. Tokko mana kiyyanatti hin fidina. Hin fidini nam tokko nu guys isin gayyaasi ragataan eegalina nama. Okay obsana ficisitanii jirtan amma. Ragataan nutti hin eegale. Kalas. Omatti ilaaltee miira kan eegale. Hai. Ndee. Ajandaan goyina dhiisaa uummanni tamatti lallaba. Ya Rabbi. Innante salama salfii yaa nama guyyaa san geemii beellamaati maal jechuudha isin. Salaamaleykum wanti keessan. Ajaa'iba wallaahi laazii. Muniira. Rakkattee atillee jidduu tanatti. Ganama qaleen abaaru jirta. Qaleen abaaru jirta. Ibsaa hojii teessee. No wallahi namarre anka jedhu sila anka jedhu koyyati sandisitti sandisinillee dhiisa rabbillee nu haadhiisuuti anka na ajaa'ibe innante geemii kana guyyaa san ka taphatu yoo xiqqaate Muniira mee gaafa ati geemii taphatte san yoo xiqqaate nama meeqatu geemii taphate achi as dheengadduma gaafa geemii sooraadhaan nama 3 moo 4tu geemii taphate ammallee taree deebi'ee Oromoon akka gandaa fi akka as keessa gastii keessa wal beekanitti galtee jirti. Argite namnummaa wal jala jooyin godhaaruun jiru giiftaroonni hundi akkaawuntii jijjiirate saabate namni hundi dhuunfaatti akka wal beekuun dhufe ilillii abaaba walii kennee ispe chaalenjii walii banaa jira. Kana maaltu
adda godheetiin wanumaan kan adda godhee kanarratti duula banuu geesse maal ammallee taree deebee yoo akkas ta'e galgala sana naafaa sinillee seennee geemii noormaalii taphannaa hin dhiifneetiin hayyama namaa eeggannaa jechuudha waayyuu tokko abaawatu maal taatan sila waan marii hin taane waan hin taphannamu hin dhiifnaa hin qabne maaltu marii fide kun waan noormaalii waan lafa jiru waan noormaaliidha jechuudha ijoolleen tun jaarsaa jaarti ijoollee Oromoo lamaan qoosaa geemii qoosaadhaa qabatan akka geemii beellamaatitti taphannaa waan akkanaati jedhanii akka qoosaatti qabatan malee jiran kun waan geemii bari isin cinqee ajandaa ta'ee tiktokii luka takkaan dhaabee nama arrabsee nama walitti buusuu miti hay Oromoon jibbi haga nagahe wannoon haga nagahe maalinni maal taatun sila rabbiidha sheemiidha wallaahi Habibti ya dhaggeeffadhu. No munira waa'ee makana. Wallahi ampaaye jiruun hin beeka geeleeti yaa waan akkana shira akkanaa hin qabdu. Dhaggeeffadhu arfaate faaya jiru shira akkanaa hin qabdu. Na dhagee Oromoon akka jette siif himu anaa khayraa dinarra jettee jaanjaan. Munira na dhaggeeffadhu munira dhaggeeffadhu Habibti dhagee. Just for Makija guys. Faya jiruudha mucayyoo kaleessuma amma viidiyoo namni du'itu irraa godhee walii gadi hin deemu argee haadha ganama argeen jechuudha. Suni Amaara waliin geemii guddaadha kan ji'a takkaaf jala itti yaadde ji'a sadiif itti yaadde taphatti. Tuni harbaa yaaddee kamsaa taphatti. Yaa Oromoo maal taatan rabbeedha maaliif gowwaa jaamaa dullaa jalaa kaasan taatan. Waan ofii barnuti isniina taphachuu kaane bar alada qabanneeti isniina harbaa qabattee kamsaa taphachuudhaaf kaate sheeminu geemaraatu maal jeeni beektaa giiftaraatutu nuti alada qabanneeti bar akkuma qoosatti gixaman jennaan isniina taphachuu kaanaan boru koottaa giseen guyyaa isna hojii seennaa nuti nu mijaa'uti guyyaa safti goradhaan hunjaan isiin na cabsuu fi histiidhaaf ka'etu kana qubaa no wallaahi billaahi ane waan akkanaatu namni nu isinirraa kolfaa gadhoofadha Hai nama isin qabun qabdani nama isin hidhuun qabdani warri waa'ee kanarraa haasoftan zariin qabdani mukarra dhalattanii hooma akkanaatu yeroo haasoftanii yeroo dubbattan namni nuunutti kolfaa eebiidha jedhaati akka walis sittanii akka wali dhiyaattaniin wal qunxuuxa harka gadi wal qaba irreedhaan lafa gadi wal qaba namni nuu isinitti kolfa malee akkamitti waa'ee kanarraa haasoftan akkamitti waa'ee kanarraa dubbattan muyayyoon tun geemii beellamaa hin qabanne normal geemiidha akkuma yeroo san galgala sa'aatii san jechuudha yeroo namni geemii taphateetiin irraa bahe gastii abbaa barbaadde dhattee taaptaap goosiftee fi kaatee achi baatee geemii taphattu muyyattiin tun achi baatee geemii seentee geemii fannii taphachuu deemti. Hai maal taatan sila uummanni fayyaa qaba anatti zoore moo isinii waan kanarraa haasaa yaartanis zoore shame on you wallahi isinirra kolfu jirraan taa'ee wallahi viidiyoo san arginaan taa'ee seeqadheen kolfe garaa lafarra gangaladheetiin isinii kolfu jirraa jechuudha. Kalas guyyaa san galgala Oromoon takkittiin geemii taphattu hin jirtu jechuudha moo maalinni guyyaa san galgala gaafa isin geemii taphattu san galgala Oromoon takka baatee geemii taphattu hin jirtu jechuudha moo maalinni ni jira bar guyyaa sitti nama biraa qaba bar nu malee bar namni biraa ni qaba bar no sanii miti mucattiin sun geemii taphattee baate taanaan osoo isin irra jirtu iyyuu seennee taphanna because anamma fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif isii arge hin beekuu jechuudha. Seeneetiin geemii taphachuu danda'a sa'aatii masiin irra jirtu sanirra seenee taphachuu danda'a namni kamiinuu akkaataa uffata isaatiif akkaataa keessa walii beeku waan ofii faaya jiruun beektu atis wallaahi rabbiin addunyaaf akiraan haa balleessu hin beeku yeroo jalqabaatiif arge wallaahi viidiyoo isii jechuudha amma fakkeenyaaf guyyaa san seenee geemii taphannaan kalaas isii balleessuudhaaf jechuudhaanin maal jechuudha waan ana arge ta'e waan maali dirqama namni si yuutubara taate beeku nama yuutuubii qabu laasim dirqama namarra wallaahi kun yeroo jalqabaatiif hin jedha bar dirqama na beekaadhaa miti ammallee taree deebiitiin isin uummanni haa argee kun ka jedhu qoyi baran na ajaa'ibdanii bare waan ana arge ta'e waan maali ta'e waan akkas ta'eefi kamiin gondariif goojjamii fiddan tun dhalcha keessanii miti fincaan keessanii miti isiini bira dabarsitanii amma ammoo wallaahi isinitti kolfu jirra dhaabadhaa gadi walirraa hin dhaabannoo jettan hin dhaabannoo jettaniitiin jettan abbaan barbaade haa tapsiisu sa'aatii jijjiirte sanuun jijjiiriniiti seeni taphadhu ilaa yoomii fedhii keessan jala deemtee jiraatti mucayyoon tunin ilaa yoomii fedhii keessan jala deemte hayi fedhii keessan guuttee jijjiirin sa'a fedhii jaarsa fedhii lubbuu yoo guuttisiin sadarkaa kanatti yeroo maqaaminuu fedhii keessan jala deemti gaafa gargaarsaatis fedhii keessan jala deemti ufi geeftarri asirraa sa'aa 24 miisenjaraa keessa bulee dhufee asirratti leenca darbu asirra yuunivarsiitii tiktokii darbu asirra leebilee 30 leebilee 35 40 baadhatee deemu ka Harargeetii jechuudha
rakkataa dhibamaa harargee hin argu gaafa garuu makiin geemi qabatteef gaafa makiin waa gargaaruu didde guyyaa san isin hundinuyyuu hooqattanii lafaa kaatan maali min aanatti እንደዚህ አይነት ጥላቻ አይሸሚዳ ወላሂ ሸሚዳ ረቢ ከደ ጅባን ከሰን ቢረ ተሬ ጅራ የቹን ከላዚዮ ጅብተን ኑዲሳ ጃለተንስ አደፋቴ ከነቦታ አደፋቴ ንጅቱ ሰኒ ምጥዮን ተኛ ንጅቱ ሰኒ ያ ሙኒራ ወላሂ ቢረ ደበርሲተን ያ ሰኒ ተኛ ሙኒራ ኑባይ ማኒ ተነኪ ሳና ማለማሰቢ አዲ ሲያቻ ምጥከነ ከነ ወሬ ከቀበሉ ሲያቻ ምጥ ሙኒራ ትያ ጋፈት ከበተሰኒ ሆይ ገደብሰኒ አረብሳ ጅራን ሙኒራ ደገይ አቲ ጌሚ ተበተ ሚቲ አቲ ሀረርጌ ጌሚ ተበተ akka harargeetin nama meeqatu dhufee sibira itti dhiisa akka oromootitti akka harargeetin nama meeqa dhufee sibira dhaabatee namichi dullachi suni kooyinii meeqaaf si mo'atee sibira lite guyyaa gaafate taphattee san galgala bar nama miliyoona tokko mo'ateetu jira bara amaara ati harargee ta'uu dhabdee naan sirraa hafanii namni hundi akkuma gola isaatitti dhufee wal tarsiisaa tiyya dhiisi tiyya baran tiyya niin beek hunda niin beek hunda niin beek kanaafuu dhiisi duba kam goona wajji geemii noormaalii akkuma galgala seennee taphannu seentee taphachuu deemti isini galee maqamatu maqaa beellamaa godhamee godharra profaayiliin hidhame malee geemii noormaalii gorruma qara gaafa duraan ibsaaf maakii yoo liivii seenan jala dhaqee iswiich chaalenjii banuutu guyyaa sanillee dhaqee iswiich chaalenjii banuu deema anuu makiina diimtuu qopheesse 3,000 maakii kennee 3,000 ibsaa kennuu deema maaliif noormaalii jechuudha akkuma geemii noormaalii barbaachisa taanaan gastiira seenne daqiiqaa 5 ibsaa bira daqiiqaa 5 isii bira kolfee bahuu barbaada jechuudha akka faamilii noormaal geemiidha isin hin cinqin dhibee isinitti hin ta'in miliyoonni isin alaartu hin jiru doolaarri isin hartee kaayiroo keessaa bayaartu hin jiru kaansarii sammuu isinitti hin ta'ina ammas jaalattanis jibbitanis makii yoo jaalattan onnee teessan keessa teetti yoo jibbitan ammoo tiktookii miti haadha tiktookii luka takkaan dhaabdan malee kaansarii sammuu taatee mataa keessan keessa jiraatti over game isin caalilleetti ni yaaddu isin caalillee waliin hin dhalanne jaalattan itti siqaa waliin jiraadha isin fayyaddi teessanii jechuudha argitanii hadda yoo harargee keessaa waa barbaadan jalqaba makii kaa'aa waan ta'eef teessanii jechuudha foon keessan dhiiga keessan jaalattan ofi aqabaa waliin jiraadha jibbitan irraa siqaa jiraadha maaf kaansarii sammuutiin maadaatii godhattan odoo waa'ee isii yaaddan ganama galgal Asal jollu man jaalatu geemii kana bita jechuun namni gaa jechuun jaalala nama rabbumaan namaa kannaa isinii galee sanumaaf amma namni hedduun bakka jaalaluma nuuf qabanii fi geemuma kana geemii ajaa'ibaa isaaniitti ta'ee ilaaluudhaaf beeksisa olii gadiif bakka namni hedduun beeksisuu jira dhugaa rabbii geemni hanya hedduu namni beeksisuu jira kuni nama nu jaalatu godhe nuti miti jechuudha namni nu jaalatu hin beeksisan malee geemii guddaa silaatee geemii nama biraatiif akkasii geemii guddaa ta'e nuti illee gabbaanii beeksifannaa. Hati faatee beesti asli ni beesa feemasonni hundi gabbaanii beesan geemii guddaa silaati garuu warruma nu jaalatuuti beesaa jira jechuudha. Assalamu alaikum manka shaatara takka dubbisa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa fayyaadha jirtani? Akka jirra alhamdulillah. Amma waan kana beektaa namoonni baay'een amma faaya jiru baallama qabattee jedhanii beektaa? Isiin sa'aatii Afuriyyoo qabatte ati sa'aatii shayyoo ta'e guyyaan rakkoon qabu guyyaa hin jijjiiranii sa'aatiillee jijjiirtu taphaddu warra jibban saqee qaban warreen si balaaleffatu warra duraaniiti malee nuti warri si jaalannu warri si kabajnu akka intala argee takkatti si jaalanna harrellee barunne kana jettee fi duuban deebiin. Injijjiiru sa'a afuritti hin taphadha. Ta'a jijjiiruu baatus taphaddu warri sappoorti godhuu barbaadan warri duraan si lubbu dhageeffadhu laal isinis ati akka warra girrisaa sirraa bac jedhu uummata ta'a jijjiiraanis nuti dhufnee warri si jaalannu respect akka duraanitti sappoorti goona. Maybe sa'aatii san jechuudha girrisaan ni beekta gara waa itti arge waa gir jedha dhaqanii taaptaafiif koppiliin kee godhanii isaan waa faayidaa qabanii miti dhaqanii taaptaafiif koppiliin kee godhanii fi ati sa'aatii kan kee akkuma duraanii geemii noormaalii feetu halkan keessa sa'a tokko seenta fedhu lama seenta fedhu sadi seentu sa'a 5 irratti seeni ummata kan kee godhuufata jedhu bakka. Nuuf ta'a bakka kun. Lubbuu maaltu jira ni beektaa lubbuu dhagee lubbuu maaltu jira ni beektaa bar sa'aa bar'anii kaleessa jijjiirre ajandaan kun hin dhaabbanne bar kaleessa kanin sa'aa jijjiire. Gabbaatee ijoollee dhaabaa jechuun dandeessu duuba teessee natti ergaa jirti jechuudha akka isiin girrisaan nama kudhan hin caalu warri jibban sakee qaban malee nuti harargeen guutuun si jaalanna allee barullee
nama kudhan jecha waa takka Maal ibdu jire barkale sa'a arraa miti kan hin jiru wallahi billahi hunu bakka sa'aatii shanis ta'e bakka Qofdi naan jaallatanii sa'a jire lola keessan jabeeffadha naman sababatinaati geemi beellama taphadhu si yoo tabsiisa akkan guddate warri maayikii jibbansa qabu nama kudhan hin caalu harargeen guutuun hararlee waroolee si jaalanna nuti dhageesse sa'a jijjiirran Khaleessan jijjiire arraa miti bar khaleessa bar wallahi khaleessan jijjiire. Alas guyyaarraa jijjiirtee miti geemi kan keessin jedhi taphadhu bas kalaas. isaanii ganaa caacataa dhiis Kalaas minnoonde balaaleffannaa wayititu jira moo maal inni? haadha faatee hin jiru balaaleffannaa warri Haadha faati. No Akka jechuun isaanii akkas taanaan anillee seenee geemiin taphadhu ka. Anillee seeneen taphadhu jechuudha guyyaa san bakka balaaleffannaa geemiiti. Maashaallah Jawaar Muhammad osoo taphate sa'aatii inni taphate booda daqiiqaa 30 seenee geemiin taphanna nuti. Minoo naachuu. TikTok jechuun Akka isaaniitiin ba'anii bar kana dhibe eegee ani harargee jibbe an bara amma as biratti wanti naan hubadhe ani Gondar ta'ee isaan harargee ta'anii jiran as biratti ilaalchisanii jechuudha. Ani Gondarii Abibti akka harargeeti yoo si jibbane ati arsiidha sin jedha kana booda bidaa arsiiti ati intala arsiiti ati Abibti wadda dhugaa rabbii isiniin jedha akka haadha faatee ni jaalanna late dhageeffadha ila isiniin jedha Akkas taatu haadha faatee akkas taatu miira keessa gala akkas taatu sabtii booda miira keessa galee arsiitti miira keessa gala isin laallaga. akka harargeeti yoo Haadha faatee dhaggeeffadhu. mee munira caljaati caljaati. Yoo akka arsii taate dhagee munira miira keessa nan galchini dhagee ilaalaali akka harargeeti yoo jibbitanii arsiin dayyuu saamiti qabbi intala arsi gurgurtanii kaatanii dhuftanii jalatti mukaa qoshqosh gootaniif jechuudha. Kalaas intala arsiiti biditti arsiiti argitanii abbaan manaa isii arsiidha. Jalatti waraanii naati. Nuu kennitan nuu gurgurtan karaa wayii jibbitanii nu gurgurtanii. Bar osoo jaalattan dabarsitanii intala qaalii tana nuuf kennitanii bar tahaadhaaf takkaa jechuudha. Erga nuu kennitanii maaf Taraqaan honnaa hin fanna. dhugaa rabbii isiniin jedha bar wama takka irraan qabdu harargeeni yoo ija balleessuun taane yoo ilkaan cabsuun taane yoo gurra jaamsuun taane jechuudha. isiniif kan inni malee garuu kan hin dalditeenya haadha faatee Intalti teenna maal isin inshallah waa harree yookaan ammoo uummata dayyuus ho'itii kennitanii kan hiixattanii nu jala gorogortanii. isin duraanuu amala keessa nama jajjabaa wanta guurrattaniif jala galchuuf jedhanii fudhadha. Muniiraan nu dhiisaa gosa gosaa tana dhiisame. Taraqa takka. Kuno Jawaarin fuuneetiin ija Oromoo fuunee kuno harargee buufnee kaanee achi kabajaan jirru mal lammaffaa iyyuu achi haa fuudhu jennee bari injiboonni gokkannee jiru.